namni Thank tokko you. Next time biyya professional maraa maraatu qabaaye yeroo teenya saamannaa galatoomi dabartee jirta ulfaadhu amma yeroo tanama biraan saamnu akkasi waan karrayyuun siin jeesan hojitti ulfaadhu. Abdi jirta? Jira. Sorry. Eenyutti aana caalaa camadaanis ergatee jira. I think innis haasee nuti aanu murteen eenyu akka ta'e hin beeku maaliifis akka gale hin beeku garuu caalaa camadaa Karrayyuu waaduu hooda eenyu namni karrayyuu lakkoofsan oofna karrayyuun hin jiru. Namoonni hedduun maqaan keessa yoo yaamamu qalbistanii ilaaltan. Eenyu arabaan ammoo eenyu? No simiti dorgomu jira. Dorgoma wahiti karrayyuu. Okay, go ahead. At least dhaan deeme amma maqaa isaanii dhaye. Okay. Karrayyuu hoodaati. Karrayyuu hoodaa E12 abbaa lakkoofsa 12 yoo jiraatte ergadhu caalaa camadaa galee jira. Illicha amma gara caalatitti adeemnu karrayyuun hin jiraanne. Caalaan hin jira? Seenee bahee moo jira? Okay. Caalaan itti hafuuf. Jira dhaga'ama akkami. Ni dhaga'ama caalaa camadaa yoo dandeesse yoo siif mijaa'e viidiyoon yoo baate gaariidha yoo siif hin mijaa'eenis it's fine because eegallee jira. Noof kolcha. Aye, it's okay. Redeem. Sagaliitiinidha kana caalu maal mallisaa. Dhaga'ama mini sagaleen kun. Karaa baay'ee qabna yoom nu dhibee karaan irra deemnu sila numa deemna maaliif galman geenyu karaa nu qabe moo gara dalaata maaf gahuu dadhabne duunee gumaa dhabne lammii koo amma hoonu game roon nu tammaatte saba koo amma hoonu game. Duunee gumaa dhabne lammii koo amma hoonu game akka waan lolle lochiisu tasumaan dandeenye akka diina lolle ofirra qolachuu dadhabne karaa laafne buluu keenyaan diinaaf salphaa taane waggaa 100 du'a ture kunoo har'as duune. Mal malisa me mal malisa tokkoon du'a tokkoon atteessisa dhufa darba nu hinumaan cabsa keenya malli sanuma saneessa mal malisa keenya mal malisa. Baay'ee qabna yoom nu dhibee karaan irra deemnu sila numa deemna maaliif galman geenyu karaa nu qabe moo gara dalaata maaf gahuu dadhabne duunee gumaa dhabne lammii koo amma hoonu game roon nu tammaatte saba koo amma hoonu game. Hayyuuf gootame qarjoomne kunoo har'a geenye annooleef calanqoorra tarraan bishooftutti raajii taane garaa laafne buluu keenyaan diinaaf salphaa taane jaarraa tokkoof du'aa turre kunoo har'as duune mal mallisoo maalisa. Mal malisa me mal malisa tokkoon du'a tokkoon atteessisa dhufa darba nu hinumaan cabsa keenya malli sanuma saneessa mal malisa keenya mal malisa mal malisa me mal malisa harargee macaa karraani jittalee fattaleen cise
Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Atta geessa fuunbeettuumi. Atta geessa fuunbeettu addarra dhaaban malee. Falmattu siya qeerroo abdiin sabaa yoomillee. Nu beekuuf bashororkaa'u kanaaf karaa jabaatu irree humna qabanii ni jibbaata falmatu. Nu miti fadda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen aduu. Gaafa maqalee sanii. Gameessa koo yaabbaa daamaa yaabbaa daalee yaabbaa shaankoo. Soorii fadda kee qopheessi eebuu kee kaayuu sororsi gaachana fannoo raabuu siroorroon didee sirra marse maaliif duuta mana teesse. Alaa eegaa hin abjuun taane gaafadhu machaa kee falmii 4 kiiloof situ aane. Alaa eegaa hin abjuun taane gaafadhu bulloo kee falmii Oromiyaadhaaf situ aane. Alaa eegaa hin abjuun taane gaafadhu fadda kee falmii 4 kiiloof situ aane. Alaa eegaa hin abjuun taane gaafadhu bulloo kee falmii Oromiyaadhaaf situ aane. Galatuu waa xiqqoo yeroo waan deemiifis mijatu. Galatoomi adeero fayyaa ta'ii kanaan dura single trackii qabdaati. Dagama. Dagama. Yaa wallee kanaan dura waan qabdu na fakkaate. Wallee takka baaftee? Naan baasii. Tokko baaftee tabdi singilii tokko? Okay. Yaa bareedaa waan nagee gaariidha. Ammoo akka reefuu sila obboleessi keenya Kadiriif yaada keenya sanatti isa sana akka sanatti quba walaa qabaannu. Dhiifama gidduutti ni sanaafi akka sila yaada obboleessi keenya Kadiriif laannetti ammallee jennaan koo warra amma dura single trackii qabanii fi warra muuxannoo aartii keessatti ga'eessa ta'anii qabanii fi ani yaadan kennuun qabu. Sanaafin si gaafadhe sanaaf isa kana gara fuulduraatti warri sagantaa kana qopheessan irra deebi'anii ilaalanii amma nu beeksisanitti ammaaf sagantaa taanutti yoo dabarte rakkoo irraan qabu ammoo itti fuftanii isa jedhu koreen murteessee isa sana ammas hin beeksisutti ofiishaalii ammas hin beeksifamutti ammaaf yaadan qabu kanu ejjennaa koo tokko. Karrayyuu meetti kasho ifa godhi. Yaa dulata adeero calla ilaali tokko sagantaan kuni wallistoota lafaa dhufaaf yoo ta'e wallistoota lafaa dhufaan waan dorgomsiifnaa jechuudha. Warra amma dura single trackii hin qabne, warra amma dura YouTube irraa waan tokko iyyuu hin qabne, warra reefuu lafaa ol ba'an. Garuu warra aartistoota dorgomsiifna taanaan immoo aartistoonni hundumtuu irratti qooda fudhadhaa illee labsuu danda'u qabna jechuudha. So sanaafi isaan kuni warra freshii miti. Warra reefuu lafaa dhufaa miti. Isaan kuni wallee tokko haa qabaatan iyyuu malee already beekamaniiru. Sagaleen isaanii jira uummata keessa. Amma gurbaa kanan sagalee isaatiin hin beeke. Viidiyoo isaas dhaqee hin ilaalle maarchaas hin ilaalle garuu akka inni wallee qabu nan beeke. So sanaafi warra kana ittiin dorgomsiifnu isa jedhu gara fuulduraatti warra sagantaa kana qopheessanitti yaadaati. Maaliif nuunis nu rakkisa yaada kennuufis nu rakkisa. Sanaaf ijoollee warra lafaa dhufaa wajjin hin dorgomu taanaan immoo ijoollee warra lafaa dhufanitti immoo qorumsa cabaa ta'uu danda'u jechuudha. Ijoollee warri lafaa dhufan wajjin dorgomu taanaan ijoollee lafaa dhufan akkamittiin akka goone sagantaa kana keessatti warra ritimii wajjin wallisuu danda'anii warra waan hundumaa danda'an wajjin ijoollee haaraa akkam goone akka dorgomsiifu hin beekan. Naagale yaada kee akka jiru fudhadhee
garuu ammaaf koreen waan kana qindeessite nuti akka mallattoo gurbaan hedduu nama marara ergaan isaa hedduu nama mararti ulfaadhu jennaani jabaadhu si cinaa jirra ate nama guddadhu jennaan gama keenya ammoo mallattoon gaafii isa bira kaa'amte katte aanutti haada koreen tun murteessitu ammoo waan taa'anii kaayan fannoo jirtu waan taa'anii fanne san kaanii fannoo buusuun nama dhibaa boru karaa nama rakkaatanaaf jenne waa'ee immoo gurbaan gartee dabarsi ergaan inni dabarsu hedduu waan nama mararuuf akka goonu ifi janan badabanii an bajanii sif dhabanii seera heera yoo jaanne nama dhabdaas heera irrattis yoo ciccite heeraas yoo gadhiifte heeraa badaa as jidduutti ilaallannaa koreen tun murteessitu gara kiyyaanan gurbaan ammoo wayyaaniniin an isaa kennu jabaadhu ati wallisaa guddatuu danda'u akkuma feete tahii hiriyaanis gargaarsifadhu sabaan gargaarsifadhu akka sadarkaa oliitti ol siitu jabaadhuun jeetiin dhaamsaan siidhaama anaaf isa mallattoo gaafii bira keenya dabarru bareedaadha sanaafiin siin jedhe sanaafi isa kan akkasitti quba wal qabaachisaa deemnu sanaaf sana booddee maqaa isaa qabadhaatii daagimii fi kadirii fi obboleessa kanallee itti dabalaati kophaatti isaan kana liistii keessatti warri galmeessaa qabadhaatii murtoo murtaa'e booddee beeksiftuu jechuudha fayyaa ta'a. Yaa galatooma akkuma addisuun jee warreen wallee dura wallistanii qabdan professional warri taatan duubaan mareennee wanna goona warroottan ammoo jala kana maaliif nun galchine jettan warra duraan galmaa'ee qofaatu galaa kana hubachuu qabdanii akkasumas yaada addisuutiin deeggara kaan immoo keessaan mareennee deebii isinii kan naaf kanina ani immoo mucaan na beeksisee maaliif hacaalumaan if duratti harkee akkasii hedduun natti tolee jira haa ta'u immoo kuni shinnigni kadhaabbateef warroottan aartii Oromoo kajalaa ol guddataniif ammallee kana irra deebi'eetiin isinii hima akkatti duraan wal mareenneen sanii kana jala muraatii beekaadha jechuun barbaada maaliif jalqaba reefus dubbadhee ture addisuun eega warri wallisuus dorgome nuti dorgomuu qabna gaa'e sirreessinaa booda sirreessinamee mariidhaan koreeni please amma sa'a wanta godha yaa karaatti aanutti adabarru